Abbichuun abbaa falasa Mahaaraati. Abbichuun abbaa falasa Mahaaraa Itoophiyaarra darbee Afrikaanotaaf abdii guddaa ta'e wixineessuun bu'aa qabatamaa addunyaa irratti mul'ate fidee hooggansa sadarkaa idil addunyaatti dhiibbaa uumuu danda'u jedhamuun beekamtii adda addaa argatedha. Ida'amuun daandii keenya, badhaadhinni immoo ga'umsa keenyadha jedha. Kaayyoon ida'amuun guddaan milkaa'inoota Itoophiyaa waggoottan darbanii eeguu, bal'isuu fi dogoggoroota jiran sirreessuun faayidaa fi fedhii dhaloota itti aanuu galmaan ga'uudha jechuunis hoogganaa boqonnaa malee hojjetaa jirudha. Daandii badhaadhinaa irra kan deemaa jirruuf badhaadhina bira ga'uufidha. Fuuldura keenyatti Itoophiyaa fi guddinni uummata ishee, lalisummaa fi barri ol ka'iinsa ishee dhufaa jira. Kanaaf ammoo amma cimnee hojjechuutu nurra jiraata. Wanti nuti amma gochaa jirrus kanumadha jechuun abbichuun imala badhaadhinaa abdii guddaan fuulduratti kan dhufaa jirudha. Piroojektonni gurguddoon akka Adawaa 00 kiiloomeetirii fi Ikkoo Turizimii haala ajaa'ibaan hojjetaman, humna, beekumsaa fi qabeenya biyyattiin yeroo gabaabduu keessatti hojjetaman jijjiiramni roga maraan bara bulchiinsa abbichuu jiraachuu isaaf ragaa guddaadha. Gama hundaan dippiloomaasii jabeessuun hariiroo Itoophiyaan biyyoota biroo waliin qabdu jabeessuu bira darbee guddina biyya keenyaaf murteessaadha. Dippiloomaasii cimaa ta'een addunyaa waliin hojjechuun badhaadhina biyya keenyaa dhugoomsuuf ciminaan hojjetamaa jiraachuu immoo hundatu ragaadha. Kun kan ta'uu danda'eefis falaasamni ida'amuu bu'aa olaanaa waan galmeesseefidha. Itoophiyaan biyya jabduudha kan jechaa turreefis waa malee miti. Amma Afrikaanonni hunduu abdii isaanii Itoophiyaarra godhataniiru. Biyyi keenyas qe'ee ishee bareechattee keessummoota Afrikaa karaa tasgabbii fi kabajaan guutameen simattee akka duudhaa fi aadaa Itoophiyaanotaatti haala ajaa'ibaan karaa nagaan keessummeessitee yaa'ii gamtaa Afrikaa karaa yaadameen walitti milkeessuun ishees milkaa'inoota olaanaadha. Kunis sadarkaa dippiloomaasiin keenya irra ga'e kan agarsiisudha. Badhaadhina biyya keenyaa galmaan ga'uuf hunduu ga'ee isaa bahachuu gaafata. Kanaafuu imala badhaadhinaa eegalame milkeessuun biyya hundaaf ijaaramaa jirtu keessatti gumaacha keenya taasifnee dirqama keenya haa baanuun dhaamsa keenyadha.